Mootummaan Abiy Ahmed yoo ati gajjatte bakka itti fincaantuuf deemtu yookaan ammoo nama waliin arguu qabdu hunda siif murteessuu barbaada kan jedhan Jawaar Mohammad akka fakkeenyaatti qondaalli tokko isaaf bilbilee Lammaa Magarsaa akka hin agarre isa ajajuudhaaf yaaluu dubbatan. Wayii bilbilee Lammaa Magarsaa akka hin agarree naan jedhe. Nama nan dubbisuufi. Ta'ullee Jawaar Mohammad dubbii qondaala sanaa didee Lammaa Magarsaa bakka inni jirutti deemee dubbisuu ibseera. Kanaanis yeroo lammaffaatiif Jawaar Mohammad Lammaa Magarsaa bakka inni jirus dubbata. Gama biraatiin tibbana Jawaar Mohammad Ijipti deemeera jechuun hedduun oduu wa'ii maxxansaa turan. Jawaar Ijiptirraa maallaqa kuntaalaan hammaareera jechuun isa dur wayyaaneen ittiin ololtu reefu warri mootummaa badhaadhinaatis yoo jalqaban Jawaar kanaafis deebii cimaa qaban. Warra dhoortoo isaaniitiin mataan irratti addoofte. Dhoortoon Ijiptirra naa dhufu hin jiru. Ashamaa kam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Har'a odeeffannoo mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffate qabannee dhufneeti jirra. Mata dureen keenya kun ammoo gaaffiif deebii tibbana Jawaar Mohammad taasise irratti xiyyeeffata. Gaaffiif deebii inni taasise sun keessaa dhimmoota jajjaboodha jedhaman walitti cuunfinee isin biraan ga'uuf murteessineerra. Gaaffiif deebii kanaan Jawaar Mohammad Lammaa Magarsaa eessa akka jiru yeroo lammaffaatiif dubbachuu akkasumas ammoo Jawaar namoota isa qeeqan keessumaa dhimma Ijiptii wal qabachuudhaan namoota sana arrabsee deebii laachuu fi bal'inaan dhageessu. Gaaffiif deebii kanarraa kan hafe garuu yaada mataa keenya kan ittiin daballe ta'uu isiniif ibsaa. Asumaan gaaffii tokko isin gaafachuu barbaanna. Kabajamtoota daawwattoota Voice of Oromiyaa YouTube kana irratti xiinxala mataa keenyaa deddeebiin dhiyeessaa jirruun cinaatti oduu biyya alaa isiniif dhiyeessuuf murteessaa jirra. Oduulee idil addunyaa haarawaa haa dhiyeessinu moo haa dhiisnu kan jedhu ammoo yaada akka nuuf kennitan isin gaafanna. Kanaaf ammoo oduu biyya alaa isin biraan haa geenyu moo haa dhiifnu kan jedhu koomentii irratti nu beeksisaa. Nuti ammoo gabaasa amma Jawaar irratti xiyyeeffanne guutuu isin biraan geenya. Nu faana bu'aa. Yeroo garagaraatti miidiyaa hawaasaa irraa yoo badan dhimmi isaanii ijoo dubbii ta'uudhaan kan beekamu Jawaar Mohammad tibbanaas akka waan inni Ijipti deemeetti yookaan ammoo cimdoo faana ijaarsa haaroo jalqabeetti odeeffannoon faca'uu ijoo miidiyaa hawaasaa ture. Dhimma kanaa fi kaan irratti xiyyeeffatee guyyaa tokko dura Kuush Miidiyaa Neetwoork irratti gaaffiif deebii kan taasisan Jawaar Mohammad dhimmoota siyaasaa Oromiyaa akkasumas Itoophiyaaf kaan irratti waan jajjabaa dubbataniiru. Jawaar ajjeechaa Oromiyaatti yeroo dhiyoo as raawwatamaa jiru irratti gaaffiif deebii kanaan yaada kennaniin ajjeechaaleen lixa Oromiyaatti adeemaa jiran baay'ee gaddisiisaadha jedhanii turan. Ajjeechaan Oromiyaa itti yaadame waan qaama hedduudhaan raawwatamaa jiru ta'ullee dubbatan. Yeroo ammaa lixa Oromiyaatti takka waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaadhaan takka immoo faannoof gareelee kaaniin uummanni ajjeefamaa oolaa jedhan Jawaar. Ajjeechaa faannoon tibbana lixa Oromiyaatti raawwatte jedhame irratti qaamuma mootummaatiin ajjeechaa qindaa'e ta'uu kan ibsan obbo Jawaar Mohammad amma dura gareen Faqqadaa Abdiisaa uummata Amaaraa ajjeesee Wallagga bineensa fakkeessu himuun amma immoo faannoo mootummaan hidhachiise bobbaaseetu uummata Oromoo fixaa jira jedhaniiru. Dhuguma jara faannoo sana mootummaatu ajjeechaadhaaf baase yoo ta'e dubbi himaan faannoo waliigalaa Asras Maara Daamxee haga Wallaggaatti deemuudhaan faannoo waliin mari'atee deeme. Ajaja Asras Maara Daamxee kenneen ajjeechaan ammaa kunuu raawwatame warra jedhuuf deebii laateen Jawaar Mohammad dhuguma gaaffii tokko warra lixa Oromiyaa jiran yoo gaafanne mee raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo walloltu agartanii beeytu jechuun gaafateera Jawaar. Haalli kun faannoon achi jirtu ergama mootummaatiin kan bobbaafaman ta'uu nama agarsiisaa jedhan Jawaar. Jawaar dhugaan jiru mootummaan akkuma shanee mataa isaa ijaarratee qabu faannoo mataa isaatis ijaarratee qabaa jedhan. Yoo ta'uu baate fakkeenyaaf Asras Maara Daamxee sun dhuguma akkamiin Wallagga dhufee deebi'uu danda'e mootummaan isa to'achuu dadhabeeti jechuun Jawaar gaafate. Guutummaatti Asras Maara Daamxee mataan isaa mootummaa waliin akka hojjetu ifa godhaniiru. Inni dhugaa immoo faannoo waliin hariiroo hin qabu yoo ta'e mootummaan tarkaanfii fudhatee silaa nagaa uummataa ni buusa ture jedha Jawaar. Haala kanaan faannoo zammana kaaseefaa mootummaatu ijaare jechuudhaare kan jedhameef ammoo Jawaar Mohammad shakkii akka qaban ibsuun gara fuula duraatti qorannoo gaggeessanii akka dhiyeessan ibsaniiru. Gaaffiif deebii kanarratti Jawaar Mohammad dhimma koomishinii marii biyyaalessaa wal qabatees yaada kennaniiru. Marii biyyaalessaa jedhamee amma gaggeeffamaa jiru kana diraamaa Abiy Ahmed ofumaa tolchee bobbaaseedha kan jedhan Jawaar Mohammad dhimma Finfinnee yoo fudhanne Abiy Ahmed ofumaaf gareen Oromoo
Finfinneen tan Oromiyaa akka taatu akka falman ajaje, gareen Amaaraa immoo Finfinneen tan Amaaraati jechuudhaan akka falmatan Abiyyiitu ajaje jedha Jawaar. Abiyyi amma gama biraatiin federaalizimii sabdaneessaa amma jiru diiguu barbaadaas jedhu Jawaar Mohammad. Ammuma dhimma Finfinneetii fi kaan caalaa mariin biyyaalessaa kan barbaachiseef Abiyyi amma sirna paarlaamantarii amma jiru guutummaatti jijjiiree pirezidanshaaliitti oofuu barbaada jedha Jawaar. Kanaanis waggoota kurnan dhufan biraa Itoophiyaa bulchuudhaaf Abiyyi amma yaadaa jira. Kunis pirezidaantii ta'uun jechuun ibsan. Dhimma marii biyyaalessaa irratti Oromoon amma suuta jechuu akka qabu kan gorsan Jawaar Mohammad dhimma Finfinnee irratti miiraan osoo hin taane Oromoon gaafa sararri diimaan jalaa tuqame waan godhuu beekaa jechuun hagasuu obsuu barbaachisaa jedhaniiru. Maaltu yeroo sanatti taha yoo sararri diimaan tuqame isa jedhuuf Jawaar boruma waliin dubbanna jedhan. Gama biraatiin Jawaar isa amma dura bilisoomneerraa jedhuu fi Abiyyi ammatti bana bilisoomneerraa jedhan irratti illee ibsa jabaa kennaniiru. Gaaffiif deebii kanan Jawaar Mohammad gaaffiif deebii sanaan Oromoon qabsoo sirna gita bittaa alagaa jalaa ba'uudhaaf godhe guutummaatti xumuree qabsoo sanaanis injifateera jedhan. Dabaluudhaan amma qabsoon kan irratti godhamuu qabu gantootaaf saamtota yookaan maafiyaa ofii isaa irratti ta'uu qaba jedha Jawaar. Isa Abiyyi Ahmad Oromoon bilisoomeera jedhu irratti Jawaar Mohammad yoo deebii kennan dhuguma haasawaa Abiyyi Ahmad godhe yoon argu nama rifachiisa jedhan. Immoo Abiyyi Ahmad waliin waan lama irratti akka waliif galan kan himan obbo Jawaar Mohammad sun immoo isa Oromoon gita bittaa jala bilisoomeera amma boodaas jalatti hin deebi'u kan jedhu ta'uu himanii dhuguma ani Abiyyi Ahmad waliin dhimma kana irratti waliif galeen jira jedhan. Immoo faallaa kana Oromoon gita bittaa jaraa jalaa bahee hattuu gudeeda isaa keessaa baateen saamamaa jira isa jalatti kufee jechuun ibsan. Abiyyi Ahmad mataan isaa guutummaatti hattoota uummata irratti akka bobbaasetti ibsuun kun ammoo guutummaatti qabsoo Oromoo dukkaneessaa akka jiru hubachiisan. Gama biraatiin isa Jawaar Mohammad Ijipti deemeera jedhuufillee deebi'ii kennaniiru obbo Jawaar. Tibbana miidiyaa hawaasummaa gubbaatti Jawaar Mohammad biyya gurgurachuudhaaf Ijipti deeme jechuun tikeetii wayii miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture. Dhimma kanarratti deebi'ii kan laatan obbo Jawaar Mohammad dhugumatti imala irra turuu mirkaneessanii karam deemte isa jedhu ammoo yeroodhaaf haa tursiifnu jedhan. Dhugaan jiru ammatti ani Ijipti hin deemne kan jedhan Jawaar Mohammad immoo mootummaan biltsiginnaa yeroodhaan miidiyaa hawaasaa irraa bade haadha tiyya caalaa isaan tunaaf rakkataa jedhan. Gama biraatiin warri faarsee bulaa yoo miidiyaa hawaasaa gubbaa na dhaban biddeenni isaanii waan jalaa cituuf yookaan adda cituuf na barbaadu jedha Jawaar. Kanaafis ammoo olola garaagaraa gaggeessuun amala isaaniitii jechuun ibsan. Baay'ee kan nama dhibu ammoo waggoottan lamaan dabre kana mootummaan Abiyyi Ahmad tasuma maalirraa akkaan jiru beekuu dadhabuu isaatii kan jedhan Jawaar Mohammad cimdoodhaaf jecha Ijipti deeme isa jedhuuf immoo wanti kaabatti uumamaa jiru tumsa waraanaati waan ta'eef ani koompitara qabadheen jara sana waliin falma mooree jechuun gaafateera Jawaar. Immoo osoon jara cimdoo waliin tumsa uumuu barbaade yookaan ammoo Ijipti faana tumsa uumuu barbaade ani hayyama nama kamiis hin gaafadhu jedhan Jawaar. Dabres ani osoon isaan waliin tumsa barbaade uumuudhaafis yoon uumees ummataan beeksisaa jedhaniiru Jawaar. Immoo biltsiginnaan kabajaa hin qabdu kan jedhan Jawaar Mohammad yoo ati gajjatte bakka deemtu bakka itti fincaantuuf nama dubbisuu qabdu faa siif murteessuu barbaaddii jedhan. Dhugaa jiru tokko yoon isin yaadachiise yeroo galatoomaa tur ani Awurooppaa ture sanitti qondaalli tokko naa bilbilee Lammaa Magarsaa akkaan hin agarreef hin dubbisne na ajajee ture jedha Jawaar. Taatee dhimma kanarratti yaadachiisaniin ani dura Lammaa Magarsaa arguudhaaf yaadee hin turre kan jedhan Jawaar Mohammad garuu yeroo sana histii jara sanaatiif jecha akkasumatti deemeen Xaaliyaan dhaquudhaan magaalaa Roomitti Lammaa Magarsaa dubbisee jedha Jawaar. Dhugaan jiru ani namaan dubbisuu qabu mootummaan na ajaje yookaan ammoo bakkaan deemuu qabu mangistiin kan murteessu taanaan ani Jawaar Mohammad osoo hin taane gabrichaa jedhaniiru. Namni wayii bilbilee Lammaa Magarsaa akkana garree naan jedhe. Nama nan dubbisuu fi dubbisuu hin qabne gaafa mangistiin naa murteessite ani Jawaar Mohammadii mitiree an gabrichaa. Ka'ee Room dhaqee dubbise. Ammallee galaaf hin jiru. He can't do that with me. Asitti waa isin yaadachiisuudhaaf Jawaar Mohammad Lammaa Magarsaa arguu kana yeroo duraatiif miti kan dubbatan. Waggoottan torban dabre ija uummataatiif kaameraarraa kan fagaatan hoogganaan siyaasaa uummata Oromoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Lammaa Magarsaa bakka jiru hedduu arguudhaa fi dhaga'uudhaaf rakkatanillee Lammaan Xaaliyaan jiraachuu Jawaar Mohammad marsaa lammaffaatiif ibsu irratti argamam. Amma dura jechuun dhuma bara 2024 Jawaar Mohammad Deutsche Welle irratti yaada kennaniin Lammaa Magarsaa Xaaliyaan jiraachuu hubachiisanii turan. Sanarra kan darbe garuu waan Lammaa Magarsaa dubbachuu
mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsuun ni yaadatamam. Ammallee halkan tokko dura gaaffiif deebii kuush irratti taasisaniin Lammaa Magarsaa roomuma jiraachuu dubbachuu isaaniiti. አስረ ከተፈታ በኋላ ከአቶ ለማ ጋር የመገናኘት እድል ነበራችሁ? ሮም ሄጄ አግኝቼው ነበር። ሮም ሄጄ አግኝቼው ብዙ ነገር ተወያይተን ከዛ ፊትም ያው እሱ ከተገፋና መከላከያ ሚኒስቴር ከኦሮሚያ ተነስቶ መከላከያ ሚኒስቴር በሚል ግዞት ወጥቶ ነበር ለአንድ አመት በላይ። በዛ ግዞት ወቅትም በተደጋጋሚ ሄድ ነበር። ምንም እንኳን እየተከታተሉ ቢያደርጉም ለሞራሉም ስር ለሌሎች ነገሮችም ሄድ ነበርና ብዙ ነገሮችን ተወያይተን gaaffiif deebii Jawaar taasisetti yoo deebinu dhimma Jawaar Ijipti deeme jedhu irratti yoo dubbatan Jawaar akkas jedhan ani uummata koo fayyada taanaan immoo Ijipti faana mari'achuufillee hayyama abbaa tokko hin gaafadhu jedhan immoo dhugaan jiru ani ammatti Ijipti waan tokko kaniin dhoortoo kadhadhuuf hin jiru kan jedhan Jawaar Mohammad Ijipti waliin ammatti mariin ani taasisullee tasuma hin jiru jedhaniiru dhimma laga Abbaayyaa yoo taate malee laga Abbayyaatti wal qabate immoo ani dantaa biyyaalee isaa waan ta'eef abadan dhimma kanarratti biyya kamuu waliin hin mari'adhu dantaa biyyattiitis dabarsee ilaallu jedhan akka mootummaatti yoo ta'e mootummaan lamaan Ijiptiif mootummaan Itoophiyaa dhimma bishaanii kanarratti walii galuudhaaf mari'achuu ni danda'an kan jedhan Jawaar Mohammad sanarra kan darbe garuu dantaa siyaasaa yerootiif jecha ammoo dantaa biyyaalee isaa guddaa dabarsee hin kennu qaama kamuu waliinuu hin mari'adhu jedhaniiru. Ijipti ammoo dhimma kanarratti tolchitee akka isa beektu kan dubbatan Jawaar Mohammad ani dhimma laga Abbayyaatii fi akkasumas dantaa biyyaalee isaatiin wal qabate waggoota dheeraa dura waaniin katabaa ture ilaaluu dandeessu jedhaniiru. Jawaar amma warri isa qeeqaa jiru ilmaan dhoortoo akka ta'etti ibsuun akkas jedhan amma Abaa'oo fi Izeemaa isa Ijiptirraa qabeenya guddaa hammaarratan ilmaan dhoortoo qabeenya biyyattii siyaasaa yerootiin jijjiiran faatu na abaaraa jira jechuun jaraan rabsuun deebii kennaniiru. Isaa wajjin godhu hin jiru. Kan ammoo koo odeessu warra akkamitti beektaa? Warra Ijiptii qorsoo safaraa fi turte. Bilzaginaan gullallee Izeemaan gaafa Eertiraa turan har'a barka Eertiraa fi Ijiptillee akka malee balaaleffatu warra dhoortoo isaaniitiin mataan irratti addoofte. Dhoortoon Ijiptirra naa dhufu hin jiru. Kanaan ala garuu ani ilma dhoortootii miti dhoortoon Ijiptirraa eeggadhuus hin jiru jechuun tasuma Ijipti waliin mari'achuudhaafis ta'e dhimma dantaa biyyaalee isaa irratti jara waliin dubbachuuf yookaan ammoo isaan waliin tumsa tolfachuudhaaf akka hin jirre hubachiiseera. Jawaar gaaffiif deebii kanaan wantoonni cuunfine kana fakkaata yeroo gaarii.